ati jaalala tana siifin nurra didde sanii amma tattanarraa seeqa. Sanni jaalanna dhugaa nama hedduu walii jaalannaa. Egaa Aishaa lama tan harkattuu kati laman deebiin sun anis ni jaaladha. Mucaa buuti ijaa faamiinis ni jaaladha. San ifama jechuu qabda silaa waan itti xabbastu namaan hin barbaadin. Amma simaa itti naqaasee oolu. Amma isiin deengatti silaa xabbasaa turtee dhuftee immoo anaan sin jaaladha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa fayyaadha. Egaa iddoo jirtanitti salaamanni keenya barreessee isin haa qabu. Egaa arras dachaan eessitti argamtachuun kun isin oolamtu har'a mana yaaddootti argama. Mana kana ni beektanii. Mana haati manaa yeroo dheertuu abbaa manaa kophaa dhiiftee biraa deemtee ilmaan keessa dhiiftee jirra. Egaa yaaddoo sabaa akkuma beekamu sababa YouTube irraa kan ka'e haati manaa biraa deemtee ala jirti. Ilmaan sadii guutuu kophaa taa'ee guddisu jira. Har'aan baatee afur muusiqii jirra. Egaa dhalaatu hundi jibbeeti. Taan itti finnaa deemtii taan itti finnaa ta'e isa jaalattu isa duuduu irraa isa jaalattu hunda didee bira taa'u jira. Egaa nama dhufuun seenaa jee nama birallee gattaa hunda qabu akkumaan ol seenetti immaan tana obboleettii gaarii fi qaalii namaa tana egaa obboleettii rabbiiti. Isii kanatti waa'ee isaa himeetiin obboleessa kiyya kana YouTube dalagaa jee akka inni isa gargaartu ilmaan kanallee isa gargaartee mana keessatti waliin jiraatanii wal tajaajilanii waliin jiraatanii fi fidee amma durallee akkuma gartan micoota iyya takka fideetii fi intalaa deera kiyyaatii narra dide kanillee siituu numaatu xabbasee naan jee waan xabbasteen fadhaa naan jee tabbasa kana isumaa beekaa waan beeku yoo xabbaseetumaa nurraa fuudhe silaa wayyaadha. Irraan tanaas obboleettii qabadheetiin dhufee na cina jirti isii tanaas nani beekanillee ni beekanii amma haa gargaartuu jechuuf hin fide ilmaan isaatii fi isallee gurbaan bizii ta'ee jira mashquula. An fuudhu jechuun hin deemu inni fuudha kan inni dheeyyisaa hin beeku gaatii rayyaa waan kana isa goote dhalaa taan itti finna numaare. Ammallee takkaniin fuudhe jeetu majalee deddeema. Hayyoo rabbitti kaasee fuudhee sumaati miti rabbi haa bu'isu. Kanaafuu asumaanuu aadarayyaan viidiyoo kana yoo garte gara mana keetii gala. Kanaafuu hincitiin ilmaan kana siif dhalee. Kanaafuu obboleettii akka gargaartuu fi waan inni naan jiru ni ilaala. Haasa gargaartuu hin jaanii. Antaanaan fide gaa'ii anis khayruma dalaguu kiyyaa. Wayaaddo. Eessa qottisa? Seen egaa guutuutu hundi mashquula taatee ilmaan biizii si godhe. Akkamisin? Nagaa fayyaa? Fayyaadha. Jirtaa? Jirtu naguma. Jirra alhamdulillah. Galata rabbiis. Asii kime? Viidiyoo seen? Akkasii. Viidiyoo mara jirtaati. Yeroo dhufte hunda viidiyoo marta qo'eeti. Khayrumaa fi bara. Khayrumaa fi. Viidiyoo maruu khayrumaa fi. Egaa akkuma nu beeku hordoftoonni waliin nu beeka. Arras waan haariyaan qabadhee sii dhufe maal qabattee dhuftee jechuun kan oolamu obboleettii tanaa wajjin dhufe wal beekan illee hin beeku. Duraan guyyaa tokko argee. Wal agarree jirra. Kanaaf. Isinis obboleettiiti? Obboleettuma rabbiiti isin. Obboleeyyiin rabbiiti waliin jirra. Obboleettii hedduu feeta qaban. Obboleettii hedduu qaba obboleettii yenna fida. Obboleeyyiin barka rabbii kanaa caala. Obboleeyyiin rabbii wajjisa kaasaa bara. Ati obboleessuma kiyya rabbiitiin? Obboleessuma kiyya rabbiitiin. Egaa asuma wal barree obboleeyyiin taanee waliin jiraachaa turre. Obboleeyyiin kan rabbii caalaa jiru. Inuma zamana kana kan wajjin dhalatanirra haala wal baran kanaa irra wayyaadha. Egaa maaliif dhufte jechuun kan oolamu? Obboleessa kiyya dhalaa taan siffin numa didda haadha rayyaan numa taan siffin haadha rayyaan numa anarra fuudhiif hin deemu. Obboleessa kiyya ilmaan qabsi godhe guutuu akka dalagaa deemattaa ni beekta kan namni dalagu malee jiraatu. Kanaafiin haasi gargaartuu obboleettii jechuun jee anillee ni gargaara rabbiif jecha suwaabaan barbaadaa jettee si agartii YouTube irratti cinqeetti jirtu kan biraa'uu nagee isinaan jettee kanaan yaada isiin khayriin dalagateetti wal qabatee isiin dhufee ilmaan kana gaa si waliin si gargaartee jiraattu mana keessallee si hojjenaa jiraattu
akka fuutuuf illee miti fuudhee duraan na diddi dhalaa meeqa si fide tanaaf hin jee waan nan jettu sirraa hin eeggadha. Hedduu takka galatoome kaayi. Eeggata dhugaa bitachuudhaaf na harkite. Guyyaa miyyoo sun fiddee miyyoo sun asis jalaa diddee garagara deemtanii as bira kuttee ishii si booda dhaqutte miyyoo sun san booda illee deebiteeti na ciqu jirti garuu ammoo aakhira booda kan eega dhufte miskiinummaa isiitiin argite. Michuma sanuu haaya. As dheengadda na bira deebitee turte. Naaf taatee jechuma baattu. Naaf taatee maal? YouTube naalaalii akka inni maallaqa naaf lakkaa'e keessaa naa baasi maallaqa naa jettee dhufte. Sabskiraayibii 460 qabdi. Hedduu takka na kofalchiifte. Garuu waan hin beekne takka garuu barachuun dirqama. Akkasitti na bira dhufte garuu gaafa san beekaati ariifummaadhaan ta'e akkasii miskiina illee. Akka uumaan beekne. Ati immoo isiin asii gargaartu jettee nafti duunke bareedaadha. Annamiin adeemu nuti naamusa qaba. Laa waa'ee naamusaa naasuun hin mul'atu. Haamicoo duraan mujiruma seetee misanii sire. Saniifun isiin namnummaan naa hojii deemnaan. Kan ofii jaalatu na fidde guyyaa sanis. Ati jaalalaa tana siifin nurra didde sanii amma tattanarraa haasa'e. Sanni jaalanna dhugaa nama hedduu walii jaalannaa hoji. Ani isa hedduu. Waan hin taane naasirraa jechaas waan hin taane dalagin. Yeroo takka illee waan hin taane naasiri. Ani kun maaliin dalaguuf deema? Maaliin godhuuf deema? Amma guyyaa san silaa. Mucoo san dura irratti na bira fiddeemi. Siif dhiifnaa bariyyuu jaalatte. Siif fuuseetti fiddeemi. Eegaaniin ammoo waa baay'ee haasee booda lakkii boonatti dhiifamaa piraankii sila daleenya batte. Sun piraankii jedhee xumuramu. Taateeti kaameeraa kee fudhattee qilleensa yaabbataa qotte. Kaameeraan biyyoo bira. Ani siin na arsee bara. Kaameeraan biyyoo bira dhiiftee deemti. Wallaan kunis ani siin na arsee. Wanni akkasiin jaamu. Amma kanaas rakkoon hin jiru. Ani ammas ni beektaa hedduu takka yaani YouTube keetillee ni hordofa. Ta'e ammasis ijoolleen hedduu takka garaana nyaatte ummarayyaan ijoollee biraa deemuuf ka'a. Hedduu takka garaana nyaatte yaani obboleeyyan rabbii nuti Oromoon obboleeyyanii miiqa. Ijoollee kanaa garaana nyaate dirqama yaani inni illee naan tuqee ture. Ani illee Usmaan garaa keessaa qabuu ka'a. Inni kun dhiiroo dhiyeessituun karaa biratti beekee karaa meeqatti fassarachuun mala. Yoo inni nama dhaqee ijoollee sanaan si hojii gargaaraa ji'eenis karaa birootitti fudhachuun mala. Nama isaa yookaan walitti dhiyaatamee sirriitti kan walitti jajjabaanii dachaasaan tuqee deebiitiin dachaasiin dhufa dachaasiin jeen ijoolleen sana hedduu garaana nyaatte nama harkatee jiramoo haati ijoollee deebitee jirtiin jeen wallaahi hin deebinee naan jee. Baganaan tuyte galatoomii ani illee dalagaa jiru hin jennu. Dirqama hangaan jiru. Hangaan inni yookaan hojii hin seenne hanga haati isaanii biratti hin deebine dhaqeetiin gargaaraati. Dubbisiin jeeni dubbisee. Laa amma ta'e bara ta'eetii miti. As ta'e maashaallaati. Namni dhugaan na gargaaruuf dhufe. Ni fakkaataa'u. Garuu mucoo takka wajjin jina argachuu keessatti. Mucoo tan na fideeti. Mucoo sun isaa fi isiin firummaa ni qabani. Ashaan ni beektaa? Ashaan geelletii. Ashaan geelleteetiin ni bee ayyee firummaa waliin ni qabani. Namni gaa firummaa yaman hedduu. Namni yaman kanatti firuma waliin jedhu wal jira ni Yoo san taate rabbi beekameete. Fira wal jedhanii wal jira si qaba. Lakkii. Dhugaadhaa. Amma laa wanni arrab bareedaan dhufte laabbichaas. Arrab waan bareedaadhaan qabattee dhufte. Alhamdulillah kanumaatummaanuu waan bareedaan dhufte naan jette. Maaliifi amma isiin yeroo akkana laale nama waan akkasii irraa kajeelus miti nama dhugaadhaan na gargaaruuf dhufee natti fakkaatti. Dhugaadhaa jeetiin amana garuu laal namas jiruuf quba qabda jechaas. Tasliim baanta. Haati ijoolleetillee mana arabaa jirti. Tasliim as jirti. Guyyaa na gargaarteetti. Galgala mana bahar takkaa'u mana raajuu deemtee bulu jirti. Amma mareefu kuttee isin dura. Xiqqoo dura kuttee. Kanaafuu hedduu takka galatoomii. Maqaan kee kuttee? Faaxuma. Faaxuma hedduu takka galatoomii. Akkanatti naa dhimmamtee na gargaaruudhaaf. Naa cinqamtee. Daawwattoota biyya taatee viidiyoo biyya daawwachaa turte har'ammoo isii gargaaruu qabaa jettee rakkoo kiyyaa quuqamtee dhuftee mire. Kanaafuu atis illee baay'ee takka galatoomii ammoo nama na gargaaru ni jira. Yoo isiin tun akka hojii faa seente tasliim mucoo dhabdee jirtu san yoo isiin hojii seente anuu siyyaama
bilbila keenyaa kan niti. Maatiin isaatiillee galanii kan batini. Basa hedduu takka rakkoon yuutuba kana gaa hamilee isaanii qaba. Yuutuba keessan akkasumatti daawwachaa ture duraanis amma duraas hojjechuun ture. Namni beekee qilleensa miidiyaa gubbaa kanatti ol beekne beektaa? Guyyaa waa xiqqashootillee akka walii rifatu yookaan kan walii haduudu. Tanaatu nama hirkisa beeku yookaan kan namni kan waliifuu rifatu. Laakiin ammoo namni rifatu Oromoon osuma rifatu Oromoon osuma rifatu Oromoon ta'e dhugaa hedduu takka waliif rifatti wal dhaabbatanii hin beeka. Giintee rakkoon bakka tana naguu nama dhuftee argamaa bakka amma ati jirtu kanaan hedduu takka ulfaatti. Ati dhiira bikki jirru sun biyyi jirru tun biyya namaati. Bikka silaa ijoollee eeganii halkanii fi guyyaa ka'a. Ati hojii qabda hin dandeessu. Bakka dhalaan buutu abbaan dirqama yookaan bu'uu hin danda'u beeki. Ijoollee jechuun ijoollee biyya tana keessa guddisuun ka'a. Rakkoon har'a yaaddoo irra geesse rakkootii bakka tanaatiin garaa na dadhabini beektaa? Rakkoon ta'e rakkootii akka kiyyatti numa dhalaa kanaatitu bakka tana gaa nuti Oromoon suuraa waliin dhaabbannaan hedduu takkaan wallaahi gaa dhugumatti haa garaa kiyyaa sana harku bakki tun hedduu takka na kaastee lafarraa dirqameef qabuuf hin qabaa. Hojiin kiyya sunuu siraan irra hojiirra jiraadhee dhugumaanuu ka'a. Hojii san gadi lakkisaa akkamsi jechaa? Hedduu takka galatoomii. Yennu kanaafuu gama keessanis deemuuf yuutuballee hojjechuuf hawwiin qaba. Duraanillee yuutuba hojjechuun turee ammallee itti deebi'ee gama keessanii hawwii takkaan qaba hedduu takka. Kanaafuu yaaddoo. Rakkoon hin jiru atis waan tokko waan hin danda'u waan hin dandeettiitti qabu siin gargaara. Editingii siiviin godha yoo diraamaa hojjettee dhufte. Waan ati beekne siin barsiisa. Rakkoon hin jiru yuutuubii jabaadhuuti itti fufee hojjedhu siin jira. Hedduu takka galatoomii wallaahi. Dacheen irra waan bareedu nuti. Wallaahi anillee Faatumaa teenya galatoomii hedduu na boonsita. Anu duraanuu sulaaleetiin obboleettiin bakkuma obboleetiyyaatti obboleeyyan rabbi akkuma obboleeyya hojii lalateeti. Egaa obboleettiin yana yeroo dheeraa yaaduuf hin ture. Yeroo hedduu dhalaa naan ari'uu ture. Naman dhaga'uun ana qofaa miti nama hedduudha. Haadha rayyaan malee jeedidee har'aanii gargaarsa isaatiif hin dhabe atummaanuu nama kheyriiti. Nama amma duraa yuutubatti salaalee mucaan kun nama gargaaranii jettee isaaf dhimmamaa turte. Inni amma nan beeku malee ni beektaa? Yuutubaan isa jalqabaa dalagee ture. Hojii dalagee ture egaa waliin beeknu malee. Achitti gaafa gidduu wannaa sana mata sadi dura. Harmee Oromiyaa harmeen bara eessatti harkee jiru jira. Dhalaa hedduu dhufee gaafa sana. Gaafa san qalloo se? Gaafa san qalloo. Amma jireenyitti tole. Jireenyaan na tole. Gaafa san dalagee ture gaafa san maaliif asillee na kanaafti ammoo ijaan nama cufa nin beeka jala ka yaasiin oorooti. Anuu bar gaafa san sin beeku. Dacheellee wal beena ijaan wal beena wal gaafannee wal hin beenu. Harmee Oromiyaa san keessa waan seejaa dhiyootan ati naa himte malee dhalaa hedduu jiraami. Wallaahi sin beeku sumaan na yaadachiisa. Anta kan daganne gaa. Sayyid ammoo sirri beeka. Sayyid qofaa sirri na beeka gaa Safwaanii fi Yaasiin Ooroo Musariyaa Ayyaanjii isaan sirri na beekanii diraamaa gaafa sadii turre ammaas eenyu gaa Muktaari isa? Muktaari. Eeyyuu tuuraadha ijoollee. Jedii Muktaari. Isaan cufaatillee ansi arganii jira gaafa namni atillee naaf haariyaa miti. Takkasiitti gaahee. Egaa ammaan tana eega tasliimii jira ettee miidhame. Amma tasliimii jira. Yoo tasliim ammoo hojii faa seente itti bilbileeti. Kanaafuu yoo tasliim akka tasaa honna taate hojii seente kalaas akka nu irrakkatini bilbila si kennina. Bilbila kiyya katabadhu rakkoon qabu yeroo hunda siif qophiidha samaan wanta kanarraa sodaatini. Ijoollee irraa sii dhiitee. 7 3 6 8 takka 6 tokko 6 8 takka. takka. Eeyyuu. Faatumaatti maa? Faatumaadha. Asumaanummaas. Kalaas haati manaatillee beektaa amma dhufuudhaaf karoora qabattee jirtee fakkaata. Abshirka inshallah. Ati alaa kulli yaani wanta qabanii karaa hundaanuu isinittis idaameetiin isinittis makamuunii fadhaa. Guddisanii gargaaruu godhisinis. Yuutuba kiyyaas akkanaa guddiftanii barbaadaa qaamaanis dhufee si wajjiniin hojjechuun barbaadaa islaamumaa wal guddisaa beeke. Dirqama keenya Oromoon teenya wal guddisuu qabna. Sabni biroo hedduu takka wal guddisa namni keenya hedduu Oromoon teenya ammallee akka durii miti gaa namni keenya nama wal guddisaa jira. Dirqama kana guddiftanii barbaadaa yeroo hundatti qophiidhaan hanga'ummaa haati rayyaan hin galletti
Yeruma feeteti ani wallahi siif hin qabeetin jira. Abshir hedduu takka galatooma isin jaalanna horaa bulaa. Harrumallee taatu galata si bira harkadeen. Dheengadda bara oomisha xabbasaa tokko fide. Ammallee namni deebitee na jinqaa jirti. Laa ishii sirraa qabannaa. Mucayyoon silaa mucattiin hedduu takka bareeddi garuu suni. Isiin teenyuma. Ishii sirraa dhoorkannaa. Ni fuudhaa dhiisin dhoorkine. Ni fuudha. Ulii irraan dhoorkine. Ulii sittiin dhiifnu qaba. Kana hubachiiftee turte. Duraan dabarte. Osoo salaamtaalee na gaafatini arrallee obboleettii keetii qabattee turte. Fuudhu yaa beektee inni koo fideeru. Amma dhagaye. Kanneen kaameraan kaanii sirree jiru. Afur moo sadii fideeti. Fuudhi sanaa sanaan jaa. Kanuma fidee kan. Amma ishii sittiin dhiifnu ulii. Kadiin laman deebuu jala. Aishaan tiyyuma. Yookaan tanuma mucaa keenyaati. Jaalalleeteeti. Nama lamaan qabnaa. Egaa Aishaa lamatan harkattuu kadiin laman deebuu siin jedhu. Anis ni jaaladha. Mucaa buutiyyaa faamiinis ni jaaladha. San dhiifama jechuu qabda silaa waan itti xabbastu namaan hin barbaadin. Amma simaa itti naqaasee ool. Amma isiin dheengaddaati silaa xabbasaa turteen dhuftee ammoo anaan siin jaaladha. Kanaafuu. Sumaa itti naqaasee ool. Duraan dhuguma. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya har'aan tana kunoo yaada bareedaan dargaggee dur dhalaa naan ari'a. Deemi naan taatu dhalaan tafi dunaan jechuu ture. Har'a alhamdulillahi yaada bareedaan dhufte naan jee haa galatoomu. Egaa obboleettiin kiyyaas bilbila hojii jijjiirratanii guyyaanii fi tasliimni beekanii tasliimisa bira hin jirre itti dawwalee yaammatee ijoollee irraa dhiittee fi tajaajiltee waa gootee fi biraa deemuudhaaf qophiidha. Egaa asoo isin guddannee jirra asumarratti isin irraa xumurraa nagaan nuuf jiraadha galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.